hantuuta baarree irra deemu baarreef dhabanii jaandu. Mee waa isin gaafadhu? Waa isin gaafadhu mee? Yoo jettan mee jiime namni na dhaga'u amma na dhagayaa jiru mee waa isin gaafadha? Miskiina wallaahi. Moo na dhagayaan jirtan mee jiime yoo si gaafatu kana yoo na dhageesse waa isin gaafatu deema. Badiin karuma abbaa fedheetiin haa dhuftu karaa abbaa fedheetiin haa dhuftu badiin karaa nama guddaa karaa jaarsaa karaa jaartii karaa dargaggeessaa karaa shamarree karaa haawwanii badiin karaa sheekaa karaa darasaa karuma fedheenu haa dhuftu badiin badumaami maal jettan badiin badumaami darasichi namni darasallee hin ta'in gariin kanummaan salaatu kanummaan soomanu kanummaan khayrii jaalatu hoggaa waan tokko tokko isa mudate maaliif akkasii oowwiftan ammoo maama walitti duultanoo darasicha faa kajuun daga nama gizee garii haboo darasaan maaluma taate boo edaa isini wanni nutti himtanii fi ta kophaa dalaydan adda addaa kajuu faalleen hin dhagaya nama garii maaliifi dubbii darasichaa kan akka oowwifte hoo darasicha kanaa si aarse maa waa dubbata akka inni wiliin dubbanne dhagaa afaan kaawun iyyatteeti masii galee maal taate hoo maaliif eeybii nama waa beeku yoo nama sheekhaa yoo nama darasaa maaliif dibbeensaa maaliif akkasii oowwite hoo maaliif oowwisuu barbaaddene hoo yoo dogoggorri tokko darasicha tokko irraa argame haasawa keessatti takkaa uummata akka keessatti maali duulli wal qabatee bakka takkaa nama san dachirraa maal jechuu keessan darasichi malaayikaadha an darasicha tokko hin baanu beek haasawa yeroo bal'ooti waliin an haasawa kuni haasawa yeroo takkaa ajendaa yeroo takkaatiin yeruma hunda hoggan laalurraa namni gariin dibbeen isaa bakkititti oowwitu miskiina wallah waa isinii hima namni hoggaa hizaabarraa jinnaawee xiqqoo malee namummarraa bahee sheeyxaanawee hammaate nama khayrii jibbaa bahee alaaman dilii takka tana jaandu nama silaa khayrii jaamee hawaasa keessa yaadamu nama silaa namnilleen warraa eeggatu hizaabarra nama san jibba jaandu wanni kun bareedaame bareedaame nuti waliin tollaa waliin jiraannaa amantiin ta darasichaatii miti amantiin ta sheeytichaatisii miti amantiin ta ummatatti amaneeti darasichi kun ummatarraa nama tokko sheeytichi kunis ummatarraa nama tokko imaamtichi kunis ummatarraa nama tokko ummata amantii tanatti amanurraa tokko inninis amantiin tasaatii namni achirratti wakiila isa godhin jiru hunda wajjiin qabna waliin tolla hizaabarra mufattee nan darbiin anu wayin si darbe sin darbuu baranu anu hoggaan juu kana akkana itti haasoo kana jallo beeku akkami darbita anu nuti eenyu darbina ilmaan keessa nama waa irraa isin dhoorku daftanii hin darbinaa nama boruu dhaabbadhaan hunjuu dhabna duuba khanaafu inshaallah dhiifamaa wajjigaa sorry namni hoggaa ani akka itti haasawullee rakkadhee beeke sila amma haasawni kun lafatti fuula keessan dura taa'ee hulaa gaccufadhee silaa isinitti haasawaa beeke ammallee hoggan taa'u kan rabba hulaa cufadheetiin haasawuu jiraa beeke akka nama dhoysatti isinitti haasawuuti akkasin fakkaadhaa beeke laakiin dubbiin magaalaa taate magaalaa akkatti dhoysnuu wallaal bakki waatti badan lafaami samirratti badde qilleensarratti jechuu fedheeti dhiifama bakkitti waa badan qilleensarraati waan qilleensarratti dogoggoramaa deemu lafuman taa'ee lafatti wal'aana yoo jennu walitti hin dhufu dirqama
bakka waatti badan gurri guyyaa magaalaa bade guyyoo magaalaa deebi'a jaan gurri nama heddurra bade toluun isaatis nama heddurratti malee kophatti toluun ta'u kanaaf hoggaa waa arganre firraa asitti asbaana hoggaa waa dhageenyas asbaana hoggaa waa nuquqquuqanis asbaana malee silaa lafatti walitti haasawanne walitti haasaasanna silaa kanaaf inshallah akkam jirtan dura isin waa fayyaa qabdu nagauma haalli keessan akkami jiruun teessan akkami jireenya dhiifama akka gaaritti dhiifama shayni irraa fiiftee nutti asba'e leenjiini shayni ammas maal dhaga'ee waan amma miidiyaa irra deemu kana maarroo dhaga'ee akkasii mi babaa yaani waan gizee takka eegee waan miidiyaa irratti deemu eegee yeroo san eeggadhee akkasitti waa haasa'uu ni hunda qabu yaa abbaa kiyya sun dalagaatii jalleemi hoggaan xiqqoo isinirraa bubbulee waanuma kophaa hogga taa'u na dhibu asbahee isinitti alaan aluma kiyya kana naa guddifadhaa keessa isinuma dubbisuu isinuma ziyaaruu fi baga nagaan naa jiraattan nagayaan naa jiraadhaa jirurraa gammada